Assalaamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Washamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Jamiilaa Jimmaa baga nagaan dhuftanii viidiyoo haaratti isiniin jechaa warroonni addisii gara chaanaala kanaa dhuftan immoo sabiskiraayib godhaatii bakka sabiskiraayib deemtuu sana gadi tuqaa maatii gootaan itti dabalamaan isiniin jedha. Maatii hedduu qabna akkasumas namni maatiin keenya nama kabajamaa qofadha jechuudha. Tokko tokko numa jirti baraariin kan nama arrabsitu garuu warra akkasirraa dantaan qabu'anii Hannaa badhaasaa mucaa jedhamtu ijoollee koomentii koo jala deemaa ilaala calli beekteetu mana arrabsitiitu masiin tuqini hunduma keenya Awurooppaa qajeelchuun isiniin jedha obboleeyyiin kiyya warra nadhasinii qabadhee dhufe immoo seenaa ajaa'ibaa tokkoon isinitti hima seenaa hundi keenya keessatti of ilaaluu qabnu rabbiin nun qixaaxinii seenaa rabbiin banii uummata xinnaa yookaan ummata guyyaa xinnaa yookaan immoo asxaabu sabti warra jedhamu jechuudha. Seenaa warra kanaa warra dhageessanii beekne isinitti hima jechuudha. Baniin kun ummata banii Israa'eliiti. Ummata baara diimaa yookaan baara al-ahmar isa jedhamu bira jiraatan jechuudha. Ummanni kunis sababaan isaan asxaabu sabti jedhan jechuun beekamanuu fi guyyaa xinnaa qofa jechuudha. Rabbiin kan inni guyyaa xinnaa waan tokkollee hojjetin ana abbadaa jedhe jechuudha. Guyyaa xinnaa qofa rabbiin abbadu guyyaa biraamoo torban guutuu dalagaa isaanii dalagatanii baarii keessaa qurxummii fudhataniiti kan isaan nyaatan jechuudha. Sooratni isaanii hundinuu qurxummiidhuma ture. Achi booda automa akkanatti jiraatanuu waan rabbiin isaan dhowwe waan rabbiin isaan irratti haraama godhe hojjechuu jalqaban jechuudha. Waan akka zinaa dalaguu mana caffaraa deemanii caffaruu bakka daangaa rabbii darbuu jalqaban jechuudha. Rabbiin isaaniif sabaree gaafa dadhabu gaafa sabriin daangaa darbu jechuudha. Uummata kana hin qixaaxe samakii isaan bishaan keessaa fudhatanii soorata godhatan kana bishaan keessaa hillim godhee balleesse jechuudha. Guyyaa xinnaa dhufee guuta bakka qurxummiin gaafa biraa guyyaa isaan silaa fudhatanii nyaatan hin jirre guyyaa xinnaa dhufee bishaan keessa guutee yaa oola. Guyyaa biraa immoo isaan qabachuudhaan kan waa tokko hin jiru uummanni kun beela'anii rakkatanii. Cinqamanii bakka yaa rabbi maaliif akkana taanidhanii guyyaa xinnaa akka isaan ba'anii hojii tokko hin hojjenne isaan irratti haraama guyyaa xinnaa hojjechuun ibaadaa qofaaf badu jechuudha. Utuu isaan akkana cinqamuu jiranuu ibliisni dhufee keessaa nama tokkoon yaa bu'edheen maaliif qurxummiin kun guyyaa xinnaan nufaa gadi baateen qabattuu jedheen bar guyyaa xinnaa rabbiin nurratti haraama godhee jira nu gadi baanee guyyaa xinnaa qurxummii qabachuu hin dandeenyu bishaan keessaa jedheen namichi kunis. Akkana jedheen maaliif gowwoomta guyyaa jumaa geessiiti dabboo kee bishaan keessa bulchi xinnaa sii qabaa oola guddaa dhaqii fudhadhuu nyaadhu jedheeni. Ibliisni kaasilumaa kakaa qabaa miti nama dogongorsuudhaaf. Kun akka nama rabbiin nan argu jedhanii dhokatanii rabbiin dhokadhee waa hojjedha jechuuti jechuudha. Rabbiin halkanii fi guyyaan wanni tokkollee isa jalaan dhokattu. Rabbiis amma isaan isatti sabaranii gara isaa deebi'an ilaaluuf jecha akkanatti godhe jechuudha uummata kanatti. Mucaan kunis dhaqee guyyaa xinnaa akkuma ibliisni ittiin jedhe sanatti bishaan keessa bulchaa xinnaa ibaadaa isaa badaalaa guddaa dhaqee fudhata. Rabbiin guyyaa xinnaa qabame jechuudha qurxummiin sunis ni galee rabbiin hojii isaa hunda ilaaleetuma dhiisa. Yeroo biraa uummanni kaan jechuudha yeroo inni qurxummii xabbafatee nyaatu warri isarraa hafan immoo dhufanii gaafatan yaa abboo isaa fuutee nu beelli nu fixuu jira isaa fuutee jedhaniini an guyyaa jumaa geesseen dabboo koo bishaan keessa bulcha. Guyyaa xinnaa immoo ammas dhaqeen fudhaa guyyaa xinnaa ooleen guddaa kana dhaqee fudhaa jedheeni. Achumaan uummanni kun qixxeen isaanii hunda sun ta'in qixxeen isaanii akka gurbaan kun gochuu eegalan gabaabsee isinitti hima malee bal'aadha jechuudha seenaan kun obboleeyyan kiyyaa. Guyyaa xinnaa isaanis dhaqanii guddaa jimaa galgala geessanii bishaan keessa dabboo buusuu xinnaa oolanii guddaa dhaqanii fudhatu. Rabbiin hojii isaanii ilaalee gaafa isaan akkanumatti jiraachaa dhaqanuu qixxeen uummata kanaa warri hirraafan immoo dhiisaa waan kana rabbiin nurratti haraama godhee jira dhaqxanii hin fudhatinaati rabbiin waan kana nurratti halaalan goone haraama nurratti guyyaa xinnaa qaba maalaa qurxummiin kun dhaqxanii hin fudhatinaa jedhanii dhowwan. Qixxeen uummata kanaa immoo ijumaan laalan jechuudha dhiisanii maaltu nu dhibee jedhaniituma dhimma kanaan laalu. Qixxeen uummataa dhaqee qurxummii fudhataa qixxeen uummataa hin gorsaa kaan immoo callumadhee ilaala. Uummanni kun bakka sadiitti ba'an jechuudha. Uummanni asaabu sabti jedhaman kun jechuudha. Bakka sadiitti ba'aniitu inni qixxeen tokko hin dhowwa. Kutaan tokko uummata warra jallataa jiru kana dhowwa. Tokkommoo qixxeen tokkommoo callumadhee dhimma kanaan ilaala jechuudha. Egaa obboleeyyan kiyyaa yeroo kana keessatti rabbiin maalitti godhee gaaf tokko gaafa isaan ganama roba keessaa dammaqanuu uummanni warri jallatee
waan inni ammare dhowwu dhiisee daangaa isaa darbee dhaqee guyyaa xinnaa bishaan keessaa qurxummiin kun qabamaa ollaan guddaa ganama akka nama rabbiin waa dhosku dhaqee fudhatee nyaatu fuulli isaanii gaafa isaan ganama subii irra keessaa kaanu gara jaldeessaatti qayyaramee jira subhaanahu wa ta'ala. Warri dhowwe sunis warri dhowwe akkuma sanatti hafee jechuudha. Warra kaanis rabbiin fuula isaanii hin jijjiire. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nama daangaa isatti darbee qixaaxamu hin godhini. Keessatti of ilaaluu qabna jechuudha. Keessumatti yeroo ammaa kana hagam tokko waan rabbiin nu dhowwe daangaa darbinee jirra. Baay'ee tokko natti dhaga'ama jechuudha obboleen kiyya. Rabbiin nama daangaa isatti darbee qixaaxamu hin godhini. Uummata banii Israa'eliiti jechuudha. Uummanni kun baara diimaa bukkee jiraatu isiniin jedhee jira. Yoon seenaa kana keessatti dogongoree jiraadhe gaggabaabsee isinitti himuuf jecha jechuudha. Keessaa waadanuutu hafe rabbiin akka banii asaabu sabtiin sanatti godhellee jechuudha. Uummata banii luuxee jechuudha. Baay'ee nama jiru kana keessatti warri isaa kan daangaa rabbitti darbitee dhaqxee jabaattee waan nabi luuxu hojjetu dhaqxee warra aduu isaatti himtee karaa hundaan isa jeeqaa turte rabbiin dhagaa godhe dhaabitti si hambisee. Rabbiin nama akka sanaan hin godhini. Rabbiin imaana keenya haa guutu. Rabbiin nama ramadaan kana illee nagaan soomii kunuu haa godhu. Kanarraa waa baratanitti jedhee yaada. Rabbiin nama daangaa isatti darbu hin godhin isiniin jedha inshaallah. Nagaatti naa tura fayyaa tahaa baay'ee tokkoon isin jaaladha. Kan isin jaaladhu walitti immoo rabbiin isin kalqate isin jaallatu isiniin jedha. Ammas yerii fi laayikii naa gochuu hin irraanfatina. Warri immoo jechuudha ammas waa'ee ramadaana kanaan wal qabsiisee fuutoo adda addaa suuraan ta'anii viidiyoon ta'anii naaquufii akkanatti